بريمير دراما كما كل جاء لا حول ولا قوة إلا بالله بريمير تو باتري ما دبشان كوشة تواجدني دبشاتوري هاي بريمير دبشان حوالا دمو أمانة دمو وكوبي دمو لكي دمو غبارسي أكره كره كره جيلا وي كوبي دا وي حوالا وي أمانة دا وي والفوتورا لا أوالا حوالا دا إيه أي أغامي يرغا تكني دي جافر من برا هاركين رت جافر أما جافر غيرا إيه جافر غير كنت بينا بريكا نياتين فتو الروما اللي دي بسيبنا بالبلة أنا أقول أن دي ساسو مراتيسي تونش تبين الكفرة وصابتين أمم أبوي أمم أنا إلكي أمم دولي في أسرتي يو إني قدي كبار أنا غافنان نانك نجري نكرام يو إنك نجري فوتو فوتو كان أرجي في الناس السات الله الله كان كامبرانيا راجرم أمر دمو تسن أكشي كولين أن شكلي تو كم منو بني غرغاسا كراجرا غستيرو تاي إنكو كيسي تو كروفه مبارك غرغاسا جرا إنكو غرغاسا أكتالا نجولة بيجارا باغا تيته haga sheekolin qeesolin namni miidiyaa jiru dubartiin nyaatamuun qabdu jedhee warra hawaalaatti anaa wajjin duula banutti akkuma boonaa kana akkuma sii kana inna ga'u jedha adufan eegaara. Baay'ee nama jibbisiisa dhugaa rabbi. Maali ani ijoollee hedduudha beektaa kan inni dheengadda sagalee si kaayee sagaleen si biran galle beekteen didee ijoollee hedduudha beektaa ijoollee nama Dubaay keessallee dhabamaa jiran mana keessaa baafamanii mucayyoon tokko amma mucaa Arsii Lixaati naannoo Humneessa mana keessa baasanii beektaa amma ishiin harka antini keessa harka warra dallaalaa keessa jirti sii galee mana hojii keessa baasanii harkatti qabatanii jiru mucaan lubbuun jirtii fi dhiisee illee hin beekamu sii galee. Inna rakkoo garaa garaatu ijoollee keenya irra gahaa jira. Yaadannoo nadhagai dhimma Liibiyaa keessaa argan harka fudhee tureera. Obboleessi koo Ingilizii jirtu kan naada walaartu I am sorry. Dhimma Liibiyaa keessaa harka fudheera. Maanguddoo tokko dheengadda qabaaleedhaa dhufanii rabbii jedhiiti jedhanii sagalee naa erganii naannanii mana kootti ofii kiyya 50 gargaaree ummata moo gruppiitti galchee malee gargaarsa irratti hin hojjenne nan dhaabe maaliif dhaabe feetta? Liibiyaa keessa kan hojjetaa jiru amantanus amanuu baattanus kanan sagalee jala waraabadhee qabu nama afaan keenya afaa dubbatuun keessatti arge amantanus amanuu baattanus. Ilmaan Oromooti kun waan jiraate boqqoba Nama qabanis. afaan keenya dubbatuun keessatti arge egaa maaliif ol saaxillare maaliif miidiyaatti fidee Liibiyaa miti mubee Dubaayim. akkana naasaa Dubaayiidha. saanuu mana mara Dubaayim bar. nanniisi. Liibiyaa miti. Jechuun koo Naagale naagale. diraamaa Naagal. kana birrii yeroo ta'anii birrii walitti qabamu arganii ijoollee achitti godaanee ijoollee qabee maallaqa gaafata yeroo kaan arge kanaafan isaan moonni na gubee xumura kanarra diraamaa jirri hojjetan ijoollee baasifne ijoollee wayiiti dubbadhu baasifne waadaan nu qabnu jira erga ba'anii kaanii ummatatti naa waliin saaxiluun se'e akka waan summii nyaachifaman yookiin siiriitti hojjetame jechuudha. Saat warra achi bade yoo xiqqaate ijoollee akkasii keessa jira ijoollee akkas dubbatantu keessa jira jedhee namni jedhamu beekara baasan. Sigalee kanannaan kanaafan keessaa bayan Liibiyaa keessa. Abbaa meeqaan obsa jedhu qaba. Liibiyaa kaasaan jiru. Gurbaa son obboleessi maaliif beeku kaffala jedhe sana? Lakki saami. Isaa miti. Dhume. Eenyuun haa ta'u fedhu yoo abbaa kiyyas ta'e nama nyaatu nama miidhu itti xiyyeeffannee waan tokko gochuun dubbii tana nama wayiitti harka meeni gaafadhume isiinuu sitti himuu dandeessi. Nama tiktookii Isaan dhaqqabadhu birri kana kaafalii naan jedhe malee ani jana yookaan jaalala yookaan wanta biraatti ittiin kennan. bakka itti kennite Laa tara erge hundatti bakka tokkotti hin kennin.
الله أكبر هذا بيجا وندخل مع لك تجاه تمام Baati saddeettaffaa jirra amma. يا سيدي توري كان وده سلام بودي كان إثيوبيا جرو برتة ما تبغى ijoollee isaatii isiniin jedhan isin abunaaf isin gaafata. Itoophiyaa jira Itoophiyaa jira. جولة ساتين Ameerikaan dhufee naan jedhe malee Itoophiyaa Ameerikaan wayii kun nan dhufe. جولة ساتين Suudii jira. Isa jirta tuutii keessaa eessa jirtaati? Riyaadiin jira. Riyaadii? Nullee riyaadiin jirra bari nullee riyaadiin jira. Anu amma riyaadiin jira. Anu amma riyaadiin jira kinoo riyaadiin isa bira jira ammuma dhufe. Riyaadiin jira. Riyaaduma jira. Ate xariiqaa kamiin itti kennite gaafa itti kennitu akkamiin itti kennite? Fiisaa sii dalaga. جد كم كم يطول برتة نبرة See fiisaa bitadhuu jedhee fiisaa. Gaafa mallaqaan kan itti kennitu marii nama keetiin mari'attee itti kennite moo dhuunfama keetiin osoo waan mari'atiin itti kennite? Namni hedduu keessan lamaan jiru wayii Karaa jira. islaamummaatti dhufe waan ta'eef nama ittiin Gaafii ansi gaafadhu kana dhageettee atan. Asheentu. Waan namaaf seente ofiif seente. Amma gaafii ansi gaafadhe kana dhagaarta. daga. Natti fakkaata dhiyoo gara amantaatti dhufee nama mari'adheen hin qabu waan jettu se'a. Ilila nama gaafa mallaqa kana itti kennitu namni hedduu keessan jiru jira. Akkamitti itti kennite karaa kamiin itti kennite hedduu keessan waliigaltee maaliitu jira? ولو ما يلو كم تبراني ده ماله أستاذ نايف أكو تول براني Eega wal bara namni wal Ani barata. gaafan amantii qabadhu na jala dhufee aaddi fooloo na gaafatee fooloo deebisee fi obboleettiiti yannu islaamni wal gargaaraa bakka keeritti wal yaama jedhee maqaa islaamummaatiin dhufee maqaa rabbiitiin kakatee maallaqa kiyyanarraa fuudhe nama si nyaatuu miti nama bakka guddaa si ga'u jedheeti. لا لا Hayya akkas jedhee sirraa fuudhe gaafa kana haa ta'u dhugaa wanni siin jedhe dhugaa ta'uu danda'a soba ta'uu danda'a abbamarratti hafti sun nama biraan ilaalchiftu gaafa kana ati ammoo sun osoo akkasitti jiru wanni wabii godhatte yookaan nama ofii nama kee waan akkanaa hedaa birrii kana ebelu kennu hedaa namni ati jettee mari'atteen namni lakki taa'e yookaan lakki itti kenni waan bareeda siin jedhe wayii jira. Laalaa hin jiru. Annamaan hin mari'atu. Fedhuma kee itti kennite. Ofuma hiyyaa anumaaf inni waliin dubbannee maqaa rabbiitiin maqaa ergamaa rabbii sitti dha'ee 99 kakatee narraa fuudhee ani si amane rabbii wajji sitti kennadhe mallaqa kiyya amaanaa rabbii sitti haa ta'u nama na gargaaru hin qabnedha miskiinaa rabbii jedhiitiin an nyaatinii yoo soba ta'e karaa sobaatiin natti hin deemin jennaan ani maqaa 99 si kakadhee jedhee kakatee narraa fuudhe. Amma duuba beellama wayii sii godhe moo aksiin kennu jedhee jala sararee sitti hime moo? Ani silaa deemaa hin jiru maallaqa kiyya naa deebisii ani rabbitti ati kakattee jennaan rabbii maqaa rabbii ati natti dhooftee jennaan amanee sitti kennadhe maallaqa kiyya naa deebisi silaa na ergaan jirtu guyyaa narra oofaa jirtaa jedheen jennaanin achi as deebee bolookii na godhe bilbila hundaanuu na bolooke. Atamoo warra isaa irraa yookaan nama isaa irraa nama isatti kalaa'u wanni achi as eega isa wal baratanii mallaqa itti kennite namni isa baratteetiniini. Sanillee arrabsee ofirraa deebisee akka ustaasi miftaa hin beektan natti fakkaata. Hanga isaan hin bahutu gaafatanii jennaan ani isiyyuu hin beeku isin natti hin kennu isiitu hin beeku ragaa qabdii natti kennu jedhee ofirraa deebise nama arrabsee. Beeyta islaamummaa himatanii waa nama godhuun shayxaannu Aadamii fi Hawwaa jannata keessaa baase waa namni nama sobuun hadhaa miti achumarraa as dhuftee beeyta
garuu ati kana amantee osoo waan isaa amanillee homa jiru garuu waa ammootiin wabii godhachuu dhabuun xiqqoo isii rakkoo natti fakkaate. Waa fuuldura keettee yookaan waa tokko namatti ittisiisitee yookaan namaan mari'attee lakki siinaa jedhaniyyuu tole siinaa jedhaniyyuu lakki siin jedhanillee waa tokko qaba tole siin jedhanillee waa tokko qaba waan silaa hadhe irratti waa dubbata wayiitu jira silaa lafa. Amma mee maal haa ta'uu jetteetiin miidiyaa irra fidde atama mee maal naa godhaa jetta. Silaa wanni takka wanni atimtu wanni qabatama qabu tokko hin jiru mee akkam godha mubaarak mee maal jettaati kanarratti. Sheeka akkasin bar amma lafa